Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda nageenya nagaan keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa goljechaa oduu kan isinitti himu aan Umar Sabaati. Oduu keenya jalqabaatiin duulli babal'ifannaa fi saaminsa lafa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaarattiin lafa Oromoo Karrayyuu irratti adeemsifamaa jira. Lafa babal'ifannaan Amara jara Amaaraa yoo ta'u ammaan dura Oromoo Walloo irratti maqaa lafi keenya jedhuun kan lola bananii salphatanii galuun ni yaadatama. Sababa TPLF sirna biltiginnaatiin wal loltee lolatti seenten jarri sana dahoo godhatanii lafa isaan hin fakkaanne daangaa Tigraay ce'uun kan lafa saaman yoo ta'u lafa sana irratti osoo guyyaa takka haara hin galfatin har'a Tigraay lola irratti bantee watwaachisaa jirti. Lafa saamuun aadaa jiraa waan ta'eef lafi Karrayyuu saamuun hatattamaan dhaabbachuu akka qabu qeerroon kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa ergaa dabarsaa jiru. Qaamni Oromiyaan bulchaa jira jedhu lafa horsiisee bultoota aanaa Fantaallee bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa jala galfamaa jirtu hatattamaan deebisuu akka qabus gaafatan. Weerara poolisoonni addaa naannoo Amaaraa Fantaalleetti meeshaa ammayyaa fayyadamuun horsiisee bultoota aanichaa irratti bananis ni balaaleffannaa jedhan. Liyyu Haayiliin Somaalee har'as naannoo Amaaraatiif dirmatee jira jedhame. Liyyu Haayiliin naannoo Somaalee lola naannoo Amaaraa fi Tigraay wal lolaa jiru hammeenya irraa kan ka'e lafa namaa weerartuu finxaaleyyii Amaaraatiif tumsa godhaa jiru. Ammaan dura Somaaleen lola naannoo Tigraay irratti hirmaachisuuf fe'aman Itoophiyaa keessaa badanii biyya biraa seenuun ni yaadatama. Ammas waamicha Abiyyi Ahmed waakkataa jiru kan dhagahan itti hirmaataa jiru. Uummanni keenya osoo Karrayyuun weeraramaa jirtu sobamtanii akka lola kana irratti hin hirmaanneen dhaamsa keenya. Milishaan Harargee irraa humnaan gara lola Tigraay deemuuf imalaa turan konkolaachisaa ajjeesuun konkolaataa biraa deebi'anii galan. Milishaan godina Harargee lamaan irraa Adaamatti badhaasa fudhattu jedhanii walitti qabanii gara Tigraay geessuuf yeroo jedhan milishootni imala irra turan gara lola Tigraay hin deemnu jechuun konkolaachisaa isaan oofaa ture nu deebisi jennaan gaafa didu konkolaachisaa ajjeesanii konkolaachisaa biraa ramadatanii qe'ee isaanitti deebi'anii jiru. Godina Harargee irraa milishaan kanaan duraas filannoo waan nagaan xumureef badhaasa argattu jedhanii gara Adaamatti fidanitti humnaan karaa Affaar galchanii gara lola Tigraay akka deeman godhaman keessaa hedduun yeroo ammaa badee bakka gahe kan hin beekamne yoo ta'u hedduun lola naannoo Affaar bakka Yaaloo jedhamutti gaggeeffamaa jiru wareegameera. Shaggar lixaa jaldutti maatii guutuu waboo qallabdan jechuun jumlaan piipiin hidhaan dararaa jira jechuun gabaafamee jira. Dararaa biltiginnaan uummata keenya irratti gootu jabaatee itti fufeera. Akka kanaan torbee darbe keessa lixa Shaggar aanaa Cobbii fi jaldutti maatii tokko maqaa waboo qallabdan jechuun jumlaan hidhatti guurtee dararaa jiraachuun barame. Lixa Shaggar irraa gabaasi bahee ibsutti obbo Badhaadhaa Dabaree Guddisaa dabalatee ilmi isaanii Raggaasaa Badhaadhaa Dabaree fi ijoolleen dargaggootaa umriin isaanii xiqqaa ta'e qabanii hidhanii dararaa akka jirantu beekame. Maatii qabsaa'otaa fi qabsaa'ota ilmaan Oromoo piipiin ammas hidhatti guurtee dararaa jirti. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun biyya keessaa kan hangammaatti daawwattanidha. Oduu biyya alaa Sa'iddawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo erga kooroonaa vaayirasiin addunyaa weeraree si'a lammataaf hajjiin raawwatamaa jiraachuu sanbata xiqqaarraa eegalee amantoonni sagadaaf gara Makkaa seenaa jiru. Musliimonni hajjiif bakka amantichaa keessatti iddoo guddaa qabu Makka galan qaamaan walirraa siqanii maaskii kaawwachuun irraa eegama. Sagantaan bara kanaa kan bara 2020 irraa guddaan kan dur baratamerraa ammoo xiqqaadha. Jiraattonni Saawudii guutumatti talaallii kooroonaa fudhatan 60 qofattu hajjii kanarratti qooda fudhata. Hirmaattonni kun gama onlaayiniin namoota iyyannoo galfatan 550 ta'an keessaa filataman. Hirmaattonni kun hunduu talaallii kooroonaa marsaa lamaanuu kan fudhatanii fi umriin isaanii ganna 18 hanga 65 gidduu kan jiran ta'uu akkasumas dhibee jabaa kan hin qabne ta'utu irra jira. Addunyaa irratti sagantaalee amantaa namoonni hedduun irratti argaman keessaa hajjiin isa guddaa yoo ta'u bara 2019tti namoonni miliyoona 2.5 ta'antu irratti argame. Sirna hajjii raawwachuu utubaalee amantii Islaamaa 5 keessaa tokko yoo ta'u yoo danda'an jireenya isaanii keessatti takkallee ta'u raawwachuun irraa eegama. Qaamni sirna kana olaantummaan hogganu hajjiin bara kanaa sababa weeraraan eeggannoo fayyaa jabaan gaggeeffamaa jedheera. Dubbii himaan ministeera hajjii Hisham Al-Sa'iid FP'tti yoo himan sa'aa 3 namoonni 60,000 dabareen seenanii sirna
murtaawaaf raawwatu jedhe. Dabareewwan kunniin gidduuttis bakka sun ni qulqulleeffamaa jedhan BBC'ttu gabaase. US'tti yeroo jalqabaatiif dubartiin shaakala loltummaa adda bishaanii irra aante. Seenaa humna waraana bishaanii irraa US keessatti loltuun dubartii yeroo jalqabaatiif leenjii cimaa kennamu keessa dabarte kun maqaan ishee akkaataa seera peentaagooniin hin ibsamne. Miseensonni gameeyyiin humna ittisa UK keessaa walitti baba'an humna waraana bishaanii irraa deeggaruun cinaatti ergamtoota waraanaa rakkisoo ciccimoo ta'an irratti hirmaachuun ala oopereeshinii waraanaa mataa isaanis ni taasisu. Loltuun kunis shaakala bishaanii irra cimaa ta'eef torbanoota 37 fixee xumurteeti. Humni waraanii US 2015 irraa kaasee ture dubartoonni akka hirmaataniif kan hayyame. Loltuun kunis namoota 17 filannoo fi qorannoof dhiyaatan keessaa tokko akka turtee ibsi ba'e kan akeeke. Namoonni sagantaa kana keessatti hirmaachuuf galmaan keessaa parsantii 35 qofattu milkaa'e. Shaakalliin cimaa kennamuuf kun loltoonni akkaadaamiin iddoowwan dhoksaa akka seenaniif ba'an fayyadama meeshaalee waraanaa bakkeen barbaadan argachuu paaraashuutii fayyadamuu fi faaccisuu akka itti danda'an irratti xiyyeeffata. Leenjii waliigalaa keessaa leenjii sa'aatii 72 fudhatu jedhamu loltoonni hedduun akka dorgommii keessatti ba'anidha. Sa'aatii 23 fi fiiguu fi sa'aatii 8 bishaan daakuu dabalata waan ta'eef qaamaanis ta'e sammuun isaan qorra. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa daandiilee xiyyaara gaarii jedhaman 200 keessaa sadarkaa 20ffaa qabate. Waldaan geejjiba qilleensa addunyaa aayitaa lakkoofsa imaltoota daandiilee xiyyaara deddeebisan ilaaluun sadarkaa baaseen daandiin xiyyaara Itoophiyaa 20ffaa irra kan kaa'ame. Daandiin xiyyaaraa kun imaltoota miliyoona 16 ta'an deddeebiseera jedha. Addunyaarra sadarkaa tokkoffaa irra kan jiru xiyyaara Emireet yoo ta'u imaltoota miliyoona 78 fi 700 fi 44 fi 60 ol deddeebiseera. Daandiin xiyyaara Itoophiyaa rakkoo jabaa sababa weerara koronaatiin seektara kana mudateen akka miidhamus akka warra kaanii hojjettoota hir'isuu mindaa kutuu fi deeggarsa mootummaa gaafachuuf osoo hin dirqamin beeyyanachuu hojii gaggeessaan dhaabbatichaa amma dura ibsanii turan. Egaa hordoftoota keenya sagantaan har'aaf qabanne kana fakkaataa waan waliin turtaniif galatooma.